gaafatanii ifaa ifatti baaseen dubbadha har'a. Kanneen kaleessallee waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisan uummata Oromoo burjaajii har'atti galchan kana bilisoomsanii ibsatanii nama 50 sanuu kaadiree OPDO walgahii tokko keessatti Oromoon bilisoomteettidha. Yoo bilisoomte ta'e yoom bilisoomte guyyaan bilisummaa Oromoo Oromiyaa yoomi alaabaa akkamitti dhaabbachuuf walii galtee seera akkamitti tumattee mootummaa akkamitti dhaabbattee bilisoomte kana hunda sonuun himiini qabsoo keenya gurguratan kanneen akka Jawaar Mohammed, Baqqalaa Garbaa fi Jaarsaa Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo jedhaman uummata Oromootti bahanii ilmaan isaarraa qawwee dhiigaan dhufte hiikan sanaaf dhiifama gaafachuudha qabu. Dhiifama gaafatanii uummanni Oromoo dhugumaan hin bilisoomne rakkoo keessa jira akka inni falmatu yaamicha kaleessa silaa dogoggorsaa manatti galchan akka deebi'ee falmatu dhiifama gaafatanii yookaan dura bu'ummaan qabsoo kana keessatti hirmaatu yookaan immoo dhiifama gaafatanii keessaa ba'anii sabni kun akka inni fala dhaatu gochuu. Kunneeni harka dhoksaa jalaanii goobanummaa bara dhiyoo yookaan 21st century gantummaa akkasii qabsoo irratti raawwatanii malaafeen dubbattee bira darbuu barbaadan warri kuni qabsoo keenyarra sagaaffattee irraa buqqa'uu hin dandeenye kaa'aniiru jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo namoota beekaadha jedhee itti of kennee qabsoosaa hallayyaa gatan irraa bayyanatee ofii isaatii socho'uutu irra jira. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo hin sharafu. Lubbuudha itti gabbaraa jira. Dhiiga daa'ima kichuu fi lafee daa'ima kichuutitti cabsaa jira. Dhangalaasaa jira. Waan ta'eef kana jala hiriiree qabsoo isaa galmaan gahuutu irra jiraata. Itoophiyaan har'a maqaa dhahaa jirru Itoophiyummaa ishee irratti walii hin galle kallattii hedduun sabaaf sablammoonni qophii gahaa meeshaa gahaa dhiyeessii gahaa qabaataniitu handhuurri duula kanaa immoo Oromiyaa ta'e hundi ija babaasaa yeroo jirutti Oromiyaan wabii Itoophiyummaa dhaabbachaa bara baraan kan isheen duutuu fi jiraachuu hin qabu jechuudha. Kana keessaa bahuus immoo Oromoon tokko ta'ee falmachuu fi hooggansi isa keessa jira kaleessallee ofuma keessaati qaba ofuma keessaati baase. Jaalloleen qabsoo kana bara dheeraa gaggeessaa turan yoo qabsoo kana sharafu ta'ee seerri yoo cabee seera cabeen buluuni ofiisaayyuu seera cabsu seera cabeen buluu mannaadhaa seera cabee fi falmachaa wareegamutu wayi warra kana durallee isin gaha jechuu qabna. Dhaloonni bara 1950moota 60moota keessa ture har'a ofiifuu dubbachuu sadarkaatti dadhabeeru irra jira waan ta'eef dhaloonni har'a warra kanarraa qabsoo fudhachuudha qaba. Dhaloonni suni qabsoo kana fidee fakkaarraan gaheera sanaaf galata qabaa jechuudha. Galanni isaa immoo ofii isaati bilisummaa sabaa yoo jiraate arge sanaan kanaachi dirqama gaggeesse qabsoo malee eenyurraayyuu galata biraa hin barbaadu bilisummaa mataa isaafis keessa jirti waan ta'eef. Kanaafiyyuu dhaloonni kuni wannoota akkasiisa dogoggorsani seenaa dudduubbee namootaaf beekuu namoota keenya gurguratan kanneen akka Jawaar Mohammed, Baqqalaa Garbaa fi Jaarsaa Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo jedhaman uummata Oromootti bahanii ilmaan isaarraa qawwee dhiigaan dhufte hiikan sanaaf dhiifama gaafachuudha qabu. Dhiifama gaafatanii uummanni Oromoo dhugumaan hin bilisoomne rakkoo keessa jira akka inni falmatu yaamicha kaleessa silaa dogoggorsaa manatti galchan akka deebi'ee falmatu dhiifama gaafatanii yookaan dura bu'ummaan qabsoo kana keessatti hirmaatu yookaan immoo dhiifama gaafatanii keessaa ba'anii sabni kun akka inni fala dhaatu gochuu. Kun